السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغنا جاي ولد ديبني أن عبد الله سراج. برمون كن هرأ كان يرتي تيفتو بريفما كتا لما فاتي يرو دبره كان ولين إلاله سير لغة أفان أرومو أكسوما هيكا جيتشوت أفان أروموتيس ولين إلاله دبر فن هردفتو تشاينالي كياسته إسانن عرفتي أرأ channel kiyatti dabalamtan subscribe like comment share gochus hin dagatina hordoftoota channel kiyya kanneen oromo taatan akkasuma sabi biraas kan oromo barachuudha barbaadu you are welcome. However oromo afaan keenya irratti hadlaynu afaan keenya haa guddifnu afaan keenya yoon irratti hin dalagin afaan keenya yoon hin guddisin diinni afaan kan kee irratti dalagaa jira. Afaan kan kee irratti dalaguudhaaf diinni afaan oromo sirriitti barate anii fi ati isaa fi isin afaan oromo yoo sirriitti hin barreessin afaan oromo yoo sirriitti hin dubban yoo sirriitti hin dubbif yooma akka qishinaa goone takkaahu ammootiyyuu waan la'ab geem wayii yoo goone bira dabarre afaan kiyyaa fi afaan kan kee ni bada. Seenaa guddaatu nurratti kufee jira takkaahu ammootiyyuu waan guddaatu anaaf sirratti kufee jira. Qabsaa'onni kanaan dur afaan keenna takkaahu qubee afaan oromoodhaa fidan akkamitti akka fidan gadi fageennaan seenaa isaa qorachuudha isin barbaachisa. Seenaa qabsaa'ota dabranii gadi fageennaa yoo laalle afaan oromoo akka laaftuutti sadarkaa kana gahuu hin dandeenye. Qubeen afaan oromoodhaa akka laaftuutti sadarkaa kana gahuu hin dandeenye. Kanaaf anaaf ati yoo qubee keenya irratti hin dalagne diinni qubee keenya irratti dalaguutti jira. Afaan oromoo irratti dalaguutti jira. Akkamitti Taapella takkaahu ammootiyyuu wanneen tokko tokko yoo barreessan afaan oromoo caccabsanii barreessan. Maaliif caccabsanii barreessan? Ati osoo irra jirtu si caccabsaniitiin sirratti dalagaa jiran jechuudha. Ta'uu hin barbaachisu. Afaan kan kee aramuu danda'uudha qabda. Afaan kan kee gabbisuu danda'uudha qabda. Afaan kan kee akka sihiititti bakka buutee afaan kan keetti irratti dalaguudha qabda. Kanaaf dhiifama dubbitu naan deeme gama barmoota kennaatitti isin haa deebisu. Har'a wanti an isiniif qabadhee isiniin dhiyaadhe barreeffama. Isiniifin dubbisaa ni barreessitu. Barreeffamni har'aa qubee jabaataadha. Barreeffamni har'aa qubee jabaataadha. Okay? Qubee jabaataa qofaan barreesseetini lafa isinii kaahee isa san akka barreessitanii fi kan itti aanu ammootiyyuu qubee laafaadhaan isiniif qopheessa. Irra butaadhaa fi hudhaadhaanis akka kanatti isiniif qopheessa. Kanarraa kana irratti sirriitti xiyyeeffadhaa. Sirriitti hubadhaa. Sirriitti barreessaa. Asirraa isinii dubbisa. Yeroo lama takkaahu yeroo sadi isinii dubbisa. Okay? Yeroo lama isinii dubbisa. Qalamas qopheeffadhaa. Qalama gogaa fi akkasuma luukii takkaahu peepara wahii qopheeffadhaa. Irratti barreessaa. Barreeffama keessan ka ammaa kana qubee jabaataadhaan hundi isaatiiyyuu jechuudha. Yoo dogongora qabaate kan ani barreessu booddee irratti ni sirreeffattanii jechuudha. Gama barreeffamaatti isin haa dabarsu isiniifin dubbisaa ni barreessitu. Farri oromummaa sabboonummaa jibbuudha. Farri oromummaa sabboonummaa jibbuudha. Farri oromummaa sabboonummaa jibbuudha. Inni lammaffaan gannaa fi birraan wal adda. Gannaa fi birraan wal adda. Gannaa fi birraan wal adda. Inni sadaffaan kurriftuu kurree buqqisaa. Kurriftuu kurree buqqisaa. Kurriftuu kurree buqqisaa. Inni afraffaan qeerroo qeerransa kiyya. Qeerroo qeerransa kiyya. Qeerroo qeerransa kiyya. Inni shanaffaan wallaalummaan afoollummaadha. Wallaalummaan afoollummaadha. Wallaalummaan afoollummaadha. Okay? Eega kana isinii dubbise an amma asirratti isiniif hin barreessa. Okay? Kan ani barreessee fi kan isin barreessitan wal biratti ilaaltanii qubee jabaataadhaan isinii barreesse malee qubee laafaan keessa hin jiru.
qubee laafaan as keessa hin jiru. Okay? Kana irraa ilaaltanii qubee jabaa I hope you will be qubee jabaa sirriitti akka asirraa hubattaniitiin jabeeffattan abdii isinirraa qaba. Mee isinii barreessaa tokko hanga shaniititti wal biratti ilaaltan barreeffama kiyyaa fi barreeffama keessan gama barreeffamaatti isin dabarsu. Kanaaf barreeffamni kana fakkaata. Kan ani isinii dubbise bifa barreeffama kanaatiin isinii dhiyeessee jira jechuudha. So mee gamanumatti isin dabarsu. Kana gadi fageenyaan osoo isiniin ibsiniin duratti barreeffama kanaan dura waa'ee jabaatinaa, laafinaa, gabaabina, dheerinaa kanneen kan keessa dabre viidiyootii kan dabarte keessatti gadi deebi'aatiin sanillee sirriitti hubadhaa. So mee gamma barreeffamaatitti isin deebisu. Tokkoffaan kana barreeffama asirraa jiru kutaa lammaffaa barreeffama jedha. Okay? So afaan Oromoo here, Oromoo language. Asitti kan jiru farri Oromummaa sabboonummaa jibbuudha. Farri Oromummaa sabboonummaa jibbuudha. Oromoo jibbe jechuun sabboonummaa kee jibbe jechuudha. Kun jibbamaadha, abaaramaadha. So asitti farri ka jedhu kun jabina qubeedha agarsiisa. Oromummaa astee kana jira. Barreeffama dheeraa kana keessatti wanti qubee jabaataa laafaa dheeraa fi kanarratti wanti isiniif xiyyeeffadheef afaan Oromoo akka afaan keessaniitti irratti xiyyeeffatanii irratti hojjettaniif. Okay? Kanaan dura xiqqeesseetiniin sarara tokkoon isinii fide. Ammas akka barreeffama paaraagiraafii dheeraatti isinii wanti ani fideef barreeffama keessan dheeraa keessatti akka waan kan irratti xiyyeeffatanii fi jechuudha. So as jira. Kanatti illee ammoo tuyyuu bakka kana jira jechuudha. Farri yoo barreessitu raatana takkitii qofaan hin barreessitu. Farri Oromummaa sabboonummaa jibbuu bakka kanneen irra jira. Okay? Bakka kanneen irra jira jechuudha. Har'a qubee dheeraa fi gabaabaa keessa isinii hin galuun jabaataa qofa irratti xiyyeeffadheetiin bifa kanaan isinii qindeessee jechuudha. Tokkoffaan kana fakkaata. Isa lammaffaan tokkoffaa irratti sirriitti hojjettanii jirtanii. Lammaffaa gannaa fi birraan wal adda. Amma hiikaa isaatii miti jecha barreeffama irratti xiyyeeffannaadha. Asirra jira gannaa fi birraan wal adda. Namtichaan fokkataan suni wal adda jedha. Gaafa wayii haasaa dheeraa wayii haasaa wal adda rabbi adda isaa godhuutiin inni adda ta'eeti. Sun abaaramaa wayiitiyyuu. So kana gannaa fi birraan wal adda asirra jira. Yeroo barreeffama wayiitti kan barreessitu ta'e akkanatti bifa kanaan yoo barreessite very good. Kana fakkaataa jechuudha. Astee kanarratti kan wal qabsiiftu jedhamtu isiin tuni isiisan booda yeroo biraatitti dabarraa jechuudha. Kanas dheengadda baranneetiin hin jirra tishoodha. So inni lammaffaan kana fakkaataa jechuudha. Inni sadaffaan lammaffaa sirriitti barreessitanii jirtanii. Inni sadaffaan kana kurriftuu kurree buqqisaa. Kurriftuu kurree buqqisaa. Asirra jira. Kurriftuu kurree buqqisaa. Akkanarra jira. Okay? Asiin ammoo tuyyuu buqqisaa achitti wannan jenne buqqisaa dhiifama. Asitti qaallama ta'uu qabdi. My mistake. Dhiifama. Dogongora kiyya. Kurriftuu kurree buqqisaa. Asiin bakka tanarra jira. Asiin bakka tanarra jira. Asiin bakka tanarra jira. Sirriitti irratti dalaydan baay'ee nama gammachiisa. Kurriftuu kurree buqqisaa. Kan itti aanu qeerroo qeerransa kiyya. Qeerroo qeerransa kiyya. Okay? So qeerroo as bakka kanarra jira. Qeerransa as jira. Kiyya akka kanarra jira. Qeerroo qeerransa kiyya. Okay. Inni shanaffaan fi xumuraa wallaalummaan afoollummaadha. Wallaalummaan afoollummaadha. Asitti bakka kanarra jira. Wallaalummaan asitti bakka kanarra jira. Afoollummaadha. Asitti kanatti bakka lamatti dhufe. Afoollummaadha. Look. Asitti kanatti afoollummaadha. Afoollummaadhallee inni jedhama. Okay? Asitti afoollummaadhallee ni jedhama. Afoollummaa. Afoollummaa illee ni jedhama. Illi takkitti illee ta'uu ni danda'a.
Okay? Wallaalummaan afoolummaa. Wallaalummaan afoolummaa. Okay? Hin jedhamaa jechuudha. So kana fakkaata barmoonni kutaan lammaffaan barreeffamni har'aaf kan isinii dhiyeesse jabaataa dheeraadhaan yeroo barreessinu gara fuulduraatitti laafaa dheeraadhaan yeroo barreessinuu fi akkasuma kutaalee isaa keessa gadi gaggalee jechuun waan silaa sirriitti isin afaan Oromoo qaabachuu dandeettan irratti ni hojjanna. Okay? Barreeffamni keenya har'aa kana fakkaata jechuudha. Barmoonni keenya har'aa kanarratti xiyyeeffata. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.